Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo idil addunyaa irra jirtan kan biyya alaatii fi biyya keessaa jirtan bakkuma isin jirtanitti jaalalaa fi kabajaan ulfinni guddaan ani isiniif qabu isin hadha qabu isiniin jecha ani kan irraa isinii dabarsaa jiru raadiyoo walabaati. Raadiyoo walabaa oduu biyya keessaatii fi oduu biyya alaa yeroo kamiyyuu qabatee kan isinii dhiyaatu ta'a. Warroonni maammila keenya hin ta'in akka maammila keenya taatan kabajaan isin gaafadha. Like, share, subscribe gochuudhaan na jajjabeessa isiniin jedha. Amma gara oduutiyya qabadhee dhufeetti kan isin dabarsutaa hanga xumuraa oduutiyyaatittis na faana bu'a. Qabsaayaan Oromoo gameessi obbo Galaasaa Dilboo du'aan boqachuun gadda isaanii kan ibsatan qondaaltonni Itoophiyaa fi namoonni bebeekamoon kan duutii nama kanaa biyyattiif miidhaa guddaadha jedhan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad gadda isaanii erga ibsataniin booda akkaataa obbo Galaasaa itti beekan akkanaan ibsan. Obbo Galaasaa yeroo warraaqsa barattoota irraa eegalee bilisummaa fi walqixxummaa uummata Oromootiif guddaa qabsaaniiru jedhan. Keessumaa yeroo qabsoon Somaaliyaa keessa turetti rakkoo fi gidiraa hedduu akka dabarsan natti himanii turan. Obbo Galaasaa Dilboo qondaaltota siyaasaa jijjiirama biyyattii keessatti dhufan affeeramanii gara biyyattiitti deebi'uun qabsoo karaa nagayaatti seenan jedhan. Akkasumas itti aansuudhaan qabsaayaan siyaasaa guddaan obbo Jawaar Muhammad fuula Feesbuukii isaa irratti barruu gabaabduu maxxanseen obbo Galaasaa Dilboo nagayaan boqadhu ifaajee umrii guutuu saba kanaaf gooteef galanni kee jaannata haa ta'u jechuun goolabe. Itti aansuudhaan hayyuun beekamaan Hamzaa Booranaa boqachuun hayyuu duree ABO duraanii Jaal Galaasaa Dilboo hedduu nama gaddisiisa. Jaal Galaasaan qabsoo uummata Oromootiif nama aarsaa hedduu kafaleedha. Umrii isaa ijoollummaa hanga dullummaatitti nama itti dadhabee fi dhala itti dhabeedha. Garuu aarsaa kana hunda kafalee osoo jiruu shirri inni irratti qabsaa ture galma isaa irraa dugda galchitee boqannaa isaa fokkifte. Boolla kee daadhiin haa guutu. Maatii fi firaa fi uummata ati qabsaa fi turteef jajjabina haa kennu jechuunis goolabe. Itti aansuun Kamaal Galchuu barruu gabaabduu fuula Feesbuukii isaa irratti barreessan du'a qabsaawaa sabaa kabajamoo obbo Galaasaa Dilboo yeroo dhagahu gadda guddattuu natti dhagahame. Maatii fi jaalatamtoota isaatiif jajjabina hawwa. Nama fayyaadessa umrii isaa guutuu maqaa qabsoo qoree summii hedduun marfamee rakkataa turedha jechuunis goolabe. Akkasumas adda bilisummaa uummata Oromoo fuula peejii Feesbuuka isaa irratti maxxanseen akkana jedhe. Sadarkaan miseensa lolturraa hanga hayyuu duree ABO ta'uun biyya keessaa fi alatti magaalaa fi baadiyyaa bal'oo fi rakkootti uummata Oromoo kan tajaajilan namni guddaan seenaa Oromoo keessatti guddatee mul'atu Jaal Galaasaa Dilboo du'aan boqatu isaa ibse. Namni kun hangafoota warra kaleessaa bara dukkanaatitti uf dammaqsuun dhaloota dammaqsee qaanqee bilisummaa fi walabummaa Oromoo fi Oromiyaaf qabsiisan keessaa isa tokkodha. Galaasaa Dilboo Oromoof waan baay'ee godhe. Sararamuu fi kabajamuu mirgoota bu'uuraa keenyaa har'aa kan akka daangaa Oromiyaa, eenyummaa Oromoo fi afaan Oromoo qubee fi kan kana fakkaatan kanaaf shoorri Galaasaa Dilboo kan jechi afaaniitillee ibsu hin ga'u miti. Galaasaan akkuma maqaa isaa Oromoof galaa yoomillee hin dhumne kaa'e darbe. Galaasaan abbaa Oromooti, abbaa Oromummaa har'aati. Galaasaan umriin isaa guutuu keessaa fi alatti galaana yaaddoo fi hiraaraa galaanaa rakkoo siyaasaa Oromoo xaxaa kana keessatti fixe. Seenaan Galaasaa Dilboo seenaa Oromoo fi Oromiyaa keessaa bakka tokkodha. Halkan kaleessaa lubbuun darbuu Jaal Galaasaa Dilboo wayita dhaga'uu hedduun gadda guddattuu natti dhagame. Du'a isaanii caalaa akkaataa isaan qabsoo Oromoo itti xumuranii hireen galgala irratti isaan mudate akkanaan deemuu isaaniitiin nan gadde. Jireenyaa fi du'a Galaasaa Dilboo irratti waan baay'eetu baratama. Qabsaa'onni Oromoo fi gameeyyii fi buleeyyiin Oromoof aarsaa kafalan akkasumas dhaloonni jalqabaa hanga dhumaatitti maal akka gochuu qabu waan hedduu barata. Galaasaa Dilboo qabsaa'aa naamusaa fi obsaa qabeessaa bara dukkanaati. Inni abbaa keenya nuti ilmaan isaati. Dadhabbii fi ifaajee warra akka isaaniititti Oromiyatti nu biratti geesse kabajaa fi ulfinna guddaadhaan hanga guyyaa walabummaa fi bilisummaa guututti dabarte itti fufti. Boolla isaanii daadhiin haa guutu. Galanni olmaa qabsoo Jaal Galaasaa Dilboo isaaniif jaannata. Oromoo fi bilisummaa haa ta'u. Maatii fi firoottanii fi uummata Oromoo bal'aaf jajjabina hawwa. Galatoomaa nagayaan boqadhaa jechuun adda bilisummaan uummata Oromoo goolabe. Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota kiyya du'aa goota kennaa guyyaa har'aa gabaasni kanumaan goolamnaa hanga oduu biraatii walitti deemnutti nagayaan nu turam.